Abbo ati sila maaleeda intala erga warra isiitii dubbatte nikaa hidhatteetiin ofirraan fuutu cidha kan kee akka baatii ramadaanaatitti qaata'ina. Yaa saahiba kiyya qaadhii bari hin salphadhe intala akkasi jaaladhu san dhiisuu heda amma. Si magan intala akkas bareeddu dhiistee ta biraatan fuudhuu barbaadda isma fuudhi malee maaliif dhiifte? Barsamoona kana galgala wayii akkuma tasaa mana warraa dhaqee nama hedduun mana keessa teennee osoo haasofnu isiin natti aantee teetti achirraan abbaa isiitti itti aanee ta'a achirraan nama biraattu ta'a osoma teennee haasayaa jirru giddumaan ifaan jim jettee hin baddu. Anillee gidduu ifaan badde tana saamadhee mucattii tana ofi qabee dhungachuu qaba jedhee itti achi maxxanee duuda isii kana qaqqabataatumaan harka kara gadii gadisiisa. Yaa bareedduu tiyyaa bar ani hedduu si jaaladha samoona maal taatee garuu akkanatti furdattere mee yeroo takkatti as jedhi afaan keessa si dhungadhaa jedheen. Yeroo kana jazbaa bari an abbaa isiiti isiin shaamaa fiduu gola keessa tarte harka kan kee hudduu tiyyarraa kaastamuun kaastu naan jedhe. Yeroo kana rifadhee abboo ol utaalee tumaan karra banadhee fiigaa ture. Achiin achi kaantala warraa akkamitti deebi'ee fuudha abboo. Salphatan akkasii kanatti salphina dhudha'uudha yookaan ofirraa dhiisuudha abboo. Barnoota guyyaa har'aa eegaluun duratti kan guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa baranne akkam maal fakkaata isinii galaa jira boona. Barsiisaa sirrinnaaf galaa jira gara kiyyaawwan na dhibe tokko illee hin jiru. Inni duraan baranne erga isiniif gale ka itti aanutti dabarra. Ijoollee harreen tokko dhufee maskootitti riiqataa jira. Harreen kun maaliif guyyaa mara as deema? Shakkii tokko malee gola kana keessa harreen kun takka abbaa takka obboleessa takka obboleettii as keessaa qaba. Barsiisaa harree kana takka kutaa isin barsiistan malee kutaa biraa kadhaqee riiqatu agarre isin obboleessa isaa ta'uun ooltan gaa. Akkamsi jira har'a xiqqoo isii wayyaa qabda fakkaata. Doktor galanni rabbiif haa ta'u har'a wayyaa qaba homaan jedhu kun ol jedheemi. Ati guyyaa sadi guutuudhaaf of hin beekne namni ammoo maaltu akkana godhe jennaan jaartii wallolee jaartiin sibiila mataa addaan fuutee akkana ta'e naan jedhanii maali sababaa kana hunda maaltu si geesse? Doktor dhuguma isimatu akkana na godhe sarpiraayizii godha jedheetiin mataa addaan na baafte yaa doktor abaaramtuudha intalli. Isii sarpiraayiz godhuuf atuu sarpiraayiz taate maal islaa maaliin sarpiraayiz godhuu barbaadde? Doktor dhiyootana hayyuun tokko nu gorsee akki nuun jedhe ani jireenya tiyya keessatti osoon fuudhin hin jiratti jiruu gammachuu ka'an jiraadhe yeroo dubartiin jaartii tiyyan ta'in na ammattee garaa isii jala buluu nuun jedhe. Nutis akka malee rifannee namni kun nama kabajamaadha nama badiin dalayne nama haraaman dalayne akkamitti dubartiin jaartii isaa hin ta'in isa ammattee bulti yeroo jennee nu rifannu. Namni marti olii gadi ilaaluu jalqabe inni achi booda isiin osoo jaartii tiyyan ta'in na ammattee garaa isii jala bulaa ture bar haadha tiyya jedhe. Yeroo san namni marti rifatee gariin boo'uu jalqabe gariin ajabsiifatee afaan qabate. Hayyee achi booda hoo? Dhaani jennaan akkuma gowwaan galee jaartii ufii dhaane jedhan san anillee akkuma hayyichi sarpiraayiz nu godhe sanitti jaartii tiyya sarpiraayiz godha jedhee galee akki jedheen yaa jaartii tiyya jiruu tiyya keessatti guyyaan ani gammachuun dabarse guyyaa dubartiin niitii tiyya hin ta'in ammattee garaa ufii jala na bulchite sani jedheen osoo ani ammoo boodarra haadha tiyya ta'uu ittiin himin daddaftee eenyu wajjin naa bulte jettee sibiilaan mataa addaan na fuute. Ati hinaaffaa dubartii zabanaa hin beektu akkamitti akkana jettaan isiin inumaayyuu gara laafettiidha ka mataa sirraan murin. Addunyaa kanarraa biyyi waraanaan akka malee sodaatamtuun biyya tami. Akka yaada kiyyaatti addunyaarraa sodaatamtuun Itoophiyaadha. Addunyaarraa biyyi qabeenyaan dureetti hoo biyya tami. Kanan beeku meeqa biraa na gaafadhu. Itoophiyaa gara dhiyaatiin biyya tamtu daangessa. Kun immoo salphaadha gaafii ijoolleen deebisuu dandeettu na gaafatta Somaaliyaatu daangessa gara dhiyaatiin. Abbaa feesbuukii maqaan isaa eenyu yookaan namni feesbuukii diskavar godhe eenyu. Kana beekuu hin dandeenye. Ansii kan akkami jaarsa kiyya jedhee si wajjin jiraadha nama duubatti hafaa ka waa takka hin beekne waan si gaafatanirraa waan siyaasaan beektu waan addunyaan itti jirtu hin beektu waa'ee onlaayinaa irraa hin beektu osoo namummaan tokko feesbuuka naabani jedhee si fidatee banteef hin beektu akkami jaarsa kiyya jedhee si wajjin jiraadha ani nama ismaartii fedha nama akkasii doofaa kana wajjin akkami jiraadha. Yaa intala tana rabbumaa jedhi na dhiisi mataa na dhoostee barra guyyaa mara gaafii jettee na cinkitaani gaafuma kanayyuu hin barbaadu na dhiisi nagayaa na dhiisi. Hayyee rakkoo takka hin qabu ani si dhiisa garuu waa takka yoo goote qofa si dhiisa innis maali gaafii feete bakkuma feete barbaadi na gaafadhu gaafii an deebisuu hin dandeenye na gaafadhu.
Yoo an gaafii san sii deebisuu dadhabe aga gaafa deebii isaa argadhuuritti deebi'ee gaafii biraa sin gaafadha. Hayyee amma na dhiisi yeroo biraa si gaafadha. Maali saahiba kiyya maal rakkattee ganama subii kanaan asitti na waamte har'a? Yaa saahiba kiyya qaalii rakkoo tiyya hunda sima qofatti himadha. Saahiba biraan qabu ka itti himadhu abboo rakkadheetiniin halkan guutuu hirribni na qabuu didee kunoo ganama subii kanaan dhufe. Hayyee maal taate mee maaltu si mudate? Jaartii tiyyatu yeroo mara gaafii adda addaa na gaafatee sammuu na cinqaa beekta. Yaa jaartii tiyya rabbumaa jedhi mataa nan bawwaasisiin na dhiisi jedhee hankarannaan gaafii cimtuu ani deebisuu hin dandeenye takkattii na gaafadhu yoo deebisuu dadhabe lammata sin gaafadhu naan jette yookaan ammoo sin dhiisu haga maraattu naan jette. Kanaaf mee rabbumaa jedhi mee gaafii naa barbaadi gaafii ofirraa callisiisuun. Sana taatu salphaadhaa miree gaafii ati gaafattee isiin haga duniyaarra jirtu si deebisuu hin dandeenye sitti himamaan. Hayyee daddafi na himi turte malee dafi dafi. Amma ati mobaayilii harkaa qabdaa? Lakki saahiba kiyya mobaayilii hin finne ariitiidhaan manaa bahe aarii wajjin moobaayilummaa bakka isiin jirtu hin beeku. Hayyee erga mobaayilii harkaan qabaanne amma deemi gadi yuutuubii kiyya keessa seeni sabiskiraayibii naa godhi achi booda gama waasaappiitiin si erga rakkoon takka hin jiru. Na fayyaddee si fayyaduu qaba. Maali saahiba kiyya maa natti taphatta rabbii jedhii natti himigaa. Dhugaa siin jedhaa jira bar atis na fayyaddee anis si fayyaduu qabaa siin jedha yoo kun siif hin ta'in ofirraa deemka garuu ani deebii ajaa'ibaa siif qaba. Hayyee rakkoon takka hin jiru ani chaanaala sadi qaba sadiininus ammuma tana seenee sabiskiraayib sii godha atummaan deebii cimaa tokko qofa naa kenn malee. Hayyee kai deemi sabiskiraayibii qofaa miti laayikiif sheerii illee itti dabali malee wayita gama tiiktookiitiin liivii seenu ammoo taaptaabii illee hin dagatin. Yaa rabbi hayyee gurbaan maal eegaa yuutuubii isaallee taatu waan qabu maraan sabiskiraayibii godhe viidiyoo isaa guutuu sheer godhe laayik ani godhiniif hin jiru maaluma eegasila. Mee waan rabbiin beekani onlaayinii seenee halaalu kaa onlaayinii yoo jiraatin barreessaaf himee naa ergu. Ajab ani asii isa eegaa inni ammoo tiiktookii laayivii jira akkam. Kanatu abbaa rakkate asiinillee haa barreessuuf mee koomantiidhaan. Yaa sila gurbaan hin maraate taaptaappii miliyoona tokko godhi. Namni baay'een hin jiru kophaa kiyya miliyoona tokko guutuu qottee nuun irraa jitti kaa. Wayyoo carraa kiyya rabbi na erge taap. Guutu himaa maaltu naafi? Waa ofirraa guute. Qottee illee narra yaatu amma naa ergee maraafu mee amma deemee haa dubbiseetiin nu jitti. Gaafii yeroo dabre jenne san si gaafachuudhaaf deebisuudhaaf qophiidha. Gaafadhu rakkoo takka hin qabu silaa maal lawaa nama gaafattee beeytaa miti. Hayyee gaafiin akkana jedha ani ka'ee yoo hojii tokko hojjedhe yoo hojiin sun naa milkaa'uu dide maal gochuu qaba? Isa dhiistee hojii biraa haaraa eegaluu qabda. Yoo hojiin eegale suni milkaa'inaan akka inni itti naafufaa jiru arge hoo maal gochuu qaba? Yoo akkasiif milkaa'aa jiru argite hojii san itti daddabaltee hojjettee kan biraallee irratti daddabaltee akka milkaa'inni kee sirriitti siif dabalu gochuu qabda. Hayyee bultiin anii fi ati waliin ijaarre tuni naaf hin milkooyne jedhee si dhiisee jaartii biraa haa fuudhu moo naaf milkooyte jedhee sirratti jaartii biraa dabalee haa fuudhu? Deebisi kan callisinii maa callista? Gaafa deebistillee deebistu gaafii lamaan kana keessa deebii tokko akka naa deebistu barbaada.